Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ashamaar kafuune kabajamtoota daawwattoota Aashaa Indakadiituuf akkam jirtan nu nagaa jirra. Alhamdulillahi rabbil alamin. Daawwattoota keenya irraa deebii dhufee jira. Arra maal qabattee dhuftee naan jettan meeshaa obboleettiin shamsiyaa qabadhee dhufe. Meeshaa obboleettiin shamsiyaa isin agarsiisa gatii isaa wajjiniin haga xumura viidiyoo keenyatti nu wajji turuudhaan share like subscribe gochuun hin irraanfatina isin jedha. Daawwattoota keenya haga xumura viidiyoo keenyatti nu wajji tura. Hayyee amma kallattii maaniin gara meeshaatti gizeechisanii soorsu meeshichi kana fakkaata jechuudha. Tiraasii obboleettiin tiraasii 12 fi firaasha 4 qabdi. Firaashni ani lama bichaa fi jechuudha. Tiraasillee cinaa bichaa asirratti agarsiise. Uffanni firaashaa isiin filatte kan muduraan nu biratti beekamaa ta'edha jechuudha. Hunduyyuu waan fi jaalate filannoo abbaati jechuudha. Ni bareedallee dhugumatti dubbachuu fi uffanni tiraas carqiin kunii fi firaash carqiin kun jechuudha baay'ee bareedan maashaallaadha. Kabiraan meeshaan isii kun kana fakkaata giloobarii qabdi waa hedduu qabdi akkuma abbaa gadaa roottu hundi isaa gatii isaa wajji isinitti hima daawwattoota keenya. Share like subscribe gochuun irraanfatina isiniin jedha daawwattoota keenya. Tokkoffarraa jalqabee gisee isinitti himu roottoo kana roottoon kun roottoo qulfii qabu jechuudha. Inni beektan isinillee kunoo achi isinitti agarsiisa jechuudha. Kunoo fakkeenyaaf meeshaa bitatee namni tokko gisee gara maatiitti geeffatu itti qollofamuu ni danda'ama jechuudha. Namni harka tokkoon kaameraa ta'ellee jira. Haala kanaan itti qollofamee jechuudha. Kunoo qulfii qaba as keessa deebi'ee itti qollofamee taa'uu danda'a meeshichi jechuudha. Gatiin roottoo kanaa 3,500 bitama. Ka biyya alaatii jedhamee beekama. Kun ka biyya keessa osoo hin taane ka biyya keessa guddicha san jechuudha. Kun xiqqoo saayiziin isaa naannasaa garuu xinikaareen isaa kanatu caala. Kabira firaashin tokko qarshii 2,000 beekanii makaddaan tokko qarshii 300 uffanni isaa tokko qarshii 350. Walumaa galatti namni hedduu waliigala irratti beekuu barbaada waan ta'eef firaashni 4 tiraasii 12 uffata isaa guutuu wajjin qarshii 19,000 fi 800 bitama. Haala sanii warra bitachuu barbaadan ni dandeettanii isin jedha daawwattoota keenya. Kana fakkaata kun kalarii uffata immoo ka barbaadan filachuu dandeettanii. Ka barbaadan filattanii ka miidiyaa irratti argitan Facebook irra ta'ee TikTok irra ta'ee bakka feetanii yoo fiddan haala kanaan hojjennee bareechinee isin geessuu ni dandeenya isin jedha daawwattoota keenya. Amma kallattii maan roottoo fi firaash isinitti himee jira. Gara meeshaa itti aanutti isin dabarsa. Meeshaa itti aanu yoo itti isin dabarsu jookintu maashaallah baay'ee bareeda. Bismillah. Jooki baay'ee bareedu taatedha. Kaartoon isin cabseera dhiisama. Kun akkana jirti warqaammadha. Baay'ee xankaarraa ishii taatedha. Maashaallah. Jookii warqaamman qaqayyaramee dhufa jechuudha. Babbareedoodha kunillee qarshii 2,000 bitama. Isiin garuu turteerti iddoo bitattee waan ta'eef 800 bitamee fi amma garuu 2,000 qaata galee jechuudha. Jookiin kun rakabootni abbaa gadaa 3,100 ni beektan isin hunduyyuu. Mandajaa xiqqishoo tanallee ni qabdi obboleettiin teennaa qarshii 800 bitamti isiin ni beeytanii. Ishii kabiraan mootu giloobalii boora qabdi isiin kan namarraa adda ta'edha. Wanni meeshaa ishii namarraa adda godhu inni tokko giloobalii adii bitata namni hedduu garuu kun giloobalii boora. Daalamiin bareedu baay'ee bareeda boorallee maashaallah. Das nama jedha abaabaa bareedaa qaba. Wanta akka garaagarummaan qabu garaagarummaan isaa kalarii bichaadha malee keessallee wanti xinikaariin isaa wanti hundi isaatu tokko. Baay'ee kwaaltii eeggateedha. Gatiin isaallee tokkuma qarshii 5,000 bitama. Habbama 5 qaba. Kalarii isaa baay'ee bareeda kunillee maashaallaadha. Yeroo ammaa kanatti deebi'aa jira. Iyyuu isiin garuu qaata bitattee humisiitii kalarii boora barbaadettee filattee bitatte. Yeroo ammaa garuu kanaafi babarruu wayiitti deebi'aa jira malee adiin badaa jira jechuudha. Hundumaafuyyuu kallattii maaniin gara meeshaa itti aansu isin dabarsaa. Distii saraamikii abbaa 4 qabdi obboleettiin teenna. Distiin saraamikii abbaan 4 kunoo kana fakkaataa xiqqarraa guddaatitti. Kun baay'ee guddaadha. Jalaa kun jechuudha kalarii diimaadhaan bitee fi kun immoo iyyuu jiddu galeessa fi akka maxxashaatti ani ol ka'iinsa kan qabne jechuudha. Kun immoo iyyuu dheerinni isaa jechuudha keessa gad fageenyi kana turre guddaadha. Kun lafarra bal'ata. Tun immoo dhiqishuu si macarashaati kurree isii irratti qabannaa itti hiine maaliif gizee mana galee gizee hojii jammara itti dhama qabannaan isaa jechuudha. Hundarrattuu hiine hundi isaatu as keessa jira. Qabannaan isaa hundaatu as keessa jira kana. As keessa jira tokko tokko isaa kanarra kanaan ashagamee jira qabannaan isaa gizee galee hojii eegalee irratti dhama jechuudha. Gatiin isaa qarshii 8,500 bitama abbaan 4 jechuudha.
abbaa 12 yoo ta'e immoo qarshii 12,000 bitama. Abbaa 5 yoo ta'e qarshii 12,000 bitama. Wal caalaa jechuudha. Abbaan 3 illee ni jira. Haala saniin ka barbaadan xalabachuu dandeettan isiniin jedha daawwattoota keenya. Share, like, subscribe gochuun irraanfatinaa isiniin jedha daawwattoota keenya. Saarvis illee kun saarvis haala kanaan bareedduu taattana qabdi obboleettiin teenna. Gatii saarvisii tanaa ni beeytanii yeroo baay'ee deddeebi'ee hojjedhee jira waan ta'eef ani meeshaa jechuun meeshaa wal fakkaatu viidiyoo osoo hojjechuu baadhee uumaa rakkoon qabu garuu immoo abbaan meeshaa ofii akka mastaawashaatti miidiyaa irratti laaluu barbaada waan ta'eef isin akka dassiin jedhuufin hojjedha malee meeshaa wal fakkaatamaa hojjettaa jedha namni tokko wal fakkaataa ka fedhe abbaan xalabachuu danda'a ani immoo waan ajajame bitaa kana jecha irraa hojjechuun viidiyoo immoo dirqama kenna maaliif eegabinni irraa agarsiisuun dirqama waan ta'eef isiniin jedha daawwattoota keenya kanaafanii fedhii abbicha bitatee eeguufin qarrallee kana ajajanii burullee yoo kana ajajan nu agarsiisuun dirqama kenna isiniin jedha daawwattoota keenya. Saarvisiin qarshii 3,000 ni beeytanii kabira boilarii qabdi obboleettiin teenna ka bishaan itti danfisan jechuudha. Boilariin kun baay'ee bareedaadhaa fi oriijinaala jechuudha. Kana fakkaataa kalaastikii yoo bitame kalaastikii intiniidha gizee danfuu gaarii miti kun keessallee sibiila haala kanaan kana fakkaata duubni sallee kana fakkaata jechuudha. Akkuma akka biyya arabaa yoo saqqaame siin ifa kana isiniin jedha daawwattoota keenya ofii qaba. Nama sakkaan isaa oriijinaal ta'uu isaa abbaa 3ti keessa illee dhagaa qaba jechuudha. Kana fakkaataa gatiin isallee akkuma beektan 1,300 fi birrii 50 bitama. Wanti biraa maal tafe maankaa qabdi obboleettiin keenya maankaa aadiyyaa jechuudha ka biyya keessa maankaa aadiyyaa kan nyaataa abbaa 12 qabdi. Maankaan kun qarshii 300 bitame jechuudha. Wanti biraa maal tafere isiniif xumuree jira daawwattoota keenya. Hayyee daawwattoota keenya amma meeshaa ramadaanaa baay'inaan warri meeshaa ramadaanaa qabdantu jira inshaallah isinii geessumaafin inuma fiigaa jirra waluma qabaa jirra obsaan eeggadhaa isiniin jechuu barbaada. Meeshaa irraa xumuree jira waa'ee meeshaa ramadaanaa irratti warroon ariifattan inshaallah ramadaana keessa isin harkaan seenuu isiniin jechuu barbaada. Warri mootu xalabachuu barbaadanillee isinii dhaqqabsiisuu dandeenya inshaallah xalabadhaa isiniin jedha. Kabiraan mootuyyuu chaanaalii Fooziyaa seenatii liinkii isiniif hin kaayaa sabskiraayib godhaa fi jajjabeessaa Fooziyaan deebitee jirti isiniin jedha gara chaanaalitti jajjabeessaa sheer laayikii godhaa fi akkuma duraanii cinaa dhaabbadhaa isiniin jedha. Kabiraan mootu Kadiir faamilii jira. Kadiir faamilii inshaallah samuuna irratti deebina irratti hojjechuu eegallaa amma qophii ramadaana illee eegallee waa hedduuf hin biizii taane inshaallah ramadaana keessa bal'inaan waliin turraa bal'inaan viidiyoo adda addaa waa hedduun taphaa bakka wantoota babbareedaa waliin dabarsanii dhabdii qaba inshaallah rabbi nagaan itti nuun haa ga'u. Ramadaana mootuyyuu nama wajjin soomee warri wajjin ramil ka warra haa taasisuu du'aa walii goona warroonni walitti dhufannoo jirtan immoo afooytu lillaahi waliin jecha ramadaana haa eegallu isiniin jedha daawwattoota keenya. Ammaaf xumuree jira haga viidiyoo biraa wal deebinutti nagaan nuun turaa fayyaa nu ta'a. Assalaamu alaykum warahmatullaahi wabarakaatu.